Hello everyone, akkam jirtu? Egaan guyyaa irraa immoo qorumsa mid examii koorsii General Psychology kan Haramaya University qabannee isiniif dhiyaannee jirra. So isa kana akka wajjin hojjennu jechuudha. True false qaba. Matching isa kana sirriitti wadhaadha. Blank space illee qaba. Multiple choice fi inni dhuma essay party qaba jechuudha. So gaafii kana sirriitti wadhaati. Sana booda isa kana sirraa dubbisurra PDF irra dubbisu wayyaa waan ta'eef isa kana osoo ittiin dabaliin osoo irraan hir'isiin PDF itti jijjiirra. So achirraa wajjin hojjenne jechuudha. So gaafileen amma PDF dhaan isa kana fakkaata. Sirriitti akka mul'atuuf bifa kanaan olaallee irra gaariidha. Egaan isinirraa wanti eegamu VPN bilbila keessan irra jiru VPN gosa kamiyyuu haa ta'u on godhaati viidiyoo keenya daawwadhaadha. Isin wanna tokkoyyuu isin hin miidhuu nu garuu sirriitti waan nu fayyaduuf VPN on osoo nuuf gootanii baay'ee gaariidha. Kanaafuu part 1 true false irraa eegalla jechuudha. Right true if the statement is correct and false if the statement is wrong. So gaafni ni jalqaba. Instrumental conditioning is a form of learning in which the consequences of behavior led to changes in the probability that the behavior will occur. So, instrumental conditioning or operant conditioning kan jennuun kun behavior sun consequence irratti hundaa'ee behavior sun kan jijjiiramudha jechuudha. Consequence sun probability behavior sanii occurrence behavior sanii ni jijjiira jechuudha. So either punishment or reinforcement behavior sun akka jijjiiramu taasisa jechuudha. Kanaafuu deebisaa tiruu ta'a. Waasni galuufiyyuu qubeema tokko barreessinee dabarraa. Lammaffaan immoo positive and negative reinforcement increase the likelihood of behavior to be repeated. Positive and negative reinforcement amalli tokko irra deddeebi'ee akka raawwatuuf kan jajjabeessanidha inni. Kanaafiyyuu positive gaafa jennu waan barbaachisetti dabalu, negative immoo waan barbaachisne irraa kaasudha. Kanaafiyyuu isaan lamaan kun amalli sun akka irra deddeebi'ee raawwatu taasisu jechuudha. So tiruudha jechuudha. Homaa fooltiin qabu gaafiin kun. Inni sadaffaa psychodynamic perspective assumes that our behavior is determined by unconscious forces of which we are aware of. So inni kun immoo false ta'a jechuudha deebisaa. Sababni isaas aware of osoo hin taane not aware of waanuma xiqqoo keessa gatan jechuudha. Asitti nooti itti dabaluu qabna. Miira keenya wantoota miira keenya to'achuu hin dandeenye isaaniiyyuu unconscious force ta'e which we are not aware of. Nootiin osoo itti dabalamte deebiin kun tiruu ta'a tureeyyu. Afraffaa counseling psychology focuses on studying the cause of severe abnormal behavior. Isa kanallee maal jettu deebisaadha. Deebisaa false ta'a jechuudha. Sababni isaas inni kun kan clinicality malee kan counselingiti miti. Counselingin less severe dha. Less severe abnormal behavior dha malee severe kana miti jechuudha. Less severe hin jettu san biraa gateera. So wantoota xixiqqoodha isaan gorsuma faallee kennu warri counselingii kun. Malee abnormaalii psychological abnormaalii ciccimaa iyyaalanii. Inni shanaffaa fi inni dhumaa true false keessaa learning is a change in behavior which includes positive and negative change. Kanaafiyyuu learningin jijjiirama amalaatiin relatively constant change of behavior inni. So inni kun positives negatives ta'uu danda'a. Sababni isaas wanti baratamu sun dirqama positive qofa ta'uu hin qabu, negatives ta'uu danda'a jechuudha. So tiruudha jechuudha deebiin isaa. Kanaafiyyuu deebiin keenya tokkoffaan tiruu, lammaffaan tiruu, sadaffaan false, afuraffaan false, shanaffaan tiruu ta'a jechuudha deebiin keenya isa kana ta'a.
So inni kan biraa paartituun maachingiidha. Direction match the fields of psychology given under column B to their appropriate descriptions given under column A. Kanaaf iyyuu maachingiidha. Maachingii A jala kan jiran jalqaba ilaalla. A jala tokkoffaan study difference in behavior among individuals. So study differences in behavior among individuals. Lamaffaan applies techniques and strategies to make learning take place in the most satisfactory way possible. Sadaffaa deals with the maturational development of people and their passage through the different stages of growth from childhood to old age. Afraffaa deal with less severe psychological problems. Shanaffaa study the way we affect and are affected by others. So si'a tokkicha biyya jala kan jiran immoo dubbisneet hojjenne jechuudha. Deebii keenya A counseling psychology, B educational psychology, C developmental psychology, D social psychology, E clinical psychology, F school psychology, G personality psychology, H forensic psychology jechuudha. So isa kana kan biyya jala jiran kana A wajjin walitti firoomsine jechuudha. So as keessaa amma tokkoffaan study difference in behavior among individuals kan jedhu study difference in behavior among individuals personality psychology ta'a jechuudha. Jiirra kan jiru kana. So personality psychology gaata jechuudha. So G ta'a jechuudha. Inni lammaffaa applies techniques and strategies to make learning take place in the most satisfactory way possible. Inni kun immoo teeknikoota saayikooloojii keessa jiran pirinsiploota saayikooloojii gara barnootatti gaafa fidnu barnoonni sun akka haala mijataadhaan baratamu satisfactory akka ta'u gaafa godhu maali inni kuni educational psychology ta'a jechuudha. So educational psychology biirra jira. Deals with the maturational development of people and their passage through the different stages of growth from childhood to old age. Innis kunillee baay'ee salphaadha. Guddina dhala namaa kan qo'atu branch of psychology ta'ee daa'imummaarraa kaasnee haga steppiiwwan hedduu keessa dabarru sana kan qo'atu maal ture? Developmental psychology ture. Developmental psychology sirra jira jechuudha. Inni kan biraa deal with less severe psychological problems. Afraffaan deal with isa kana amma laallee turre counseling jechuudha. Less severe psychological problem counseling jedha. Counselingin irra jira jechuudha. Maachingii keessa inni dhuma study the way we affect and are affected by others. Study the way we affect and are affected by others kan jedhu kun immoo social psychology jechuudha. Diirra jira I think. So isaan kana deebisaanii so see tokkicha cheeggoona. So maachingii bifa kanaan olaalle ittaansuudhaan immoo part 3 supply items direction fill in the blank spaces with appropriate term. So tokkoffaan a branch of psychology that applies psychological principles to the prevention and the treatment of physical illness and diseases is called Duwwaa gooti tokkoffaan kun branch of psychology ta'ee that applies psychological principles to the prevention and the treatment of physical illness and the disease is called health psychology ta'a jechuudha. So maal ta'a tokkoffaan health gabaajaman barreessina sinii galaa waan ta'eef psychology ta'a jechuudha. Inni lammaffaa a phenomenon in classical conditioning which refers to learning to respond to certain stimuli and not to respond to others is conditional learning theory keessatti inni kuni response suni kan barate sanii stimuli tokkoof
deebinee kennaa, isa kan biraatiif immoo hin kennu. So innichi kun amma sareen nyaata fi bilbila walii faana bilbilaa turre gaafa nyaata kennaa fi turre sana maal gochaa ture? Bilbila eega barateen booda conditional stimulus saniif gororuu eegale jechuudha, saalibeet gochuu eegale. So yeroo bilbilli bilbilamu saalibeet godha sababa barateef conditional stimulus. Garuu immoo sagaleewwan bilbilaan wal fakkaatan kan biraa gaafa adda baase maal jedhama? Discriminate godhe, discrimination jedhennaan jechuudha. So asitti discrimination ta'a jechuudha deebiin isaa. Discrimination. Inni sadaffaan the school of thought that deals with mental process including perception, thinking, memory and judgment is called cognitive perspective. Jedhanii kun immoo cognitive perspective ta'a jechuudha. So iddoo duwwaa guutiin kana fakkaata. Multiple choice irra geenyerra. Multiple choice kun immoo read the following questions carefully and choose the correct answer from the among given alternatives. So tokkoffaan maal jedha? Our environment shapes our behavior and we look like the environment in which we are brought up. Whose perspective is the above perspective? A. Humanistic, B. Psychoanalytic, C. Behaviorist, D. Gestalt. So deebiin isaa sirriin C. Behaviorist ta'a jechuudha. Environmentiin amala keenya shape godhanii warra amananidha. So lammaffaan a referral hospital rewards an outstanding nurse with a bonus for every 100 patients they treat. Which of the following schedule of reinforcement based describe this pay arrangement? Referral hospitalin kun maal kennaa fi narsiiwwan akkuma dhukkubsattoota dhibba tokko yaalaniin riwaardii wayii kennaaf. Kanaaf iyyuu iskeejilii kam jalatti galaadha inni kun? A. Fixed interval, B. Variable ratio, C. Variable interval, D. Fixed ratio. So deebiin isaa inni sirri fixed ratio lakkoofsa waan ta'eef dhibba tokko akkuma yaalanii kennaa fi lakkoofsichi kun immoo dhaabbataadhaan dhibba booda argatu waan ta'eef fixed ratio dha. Gaaffii sadaffaan a medical doctor wants to conduct epidemiological research which aims to document the prevalence of COVID-19 all over Ethiopia. Then which of the following type of research will be used? Case study, experimental research, correlational research, survey research. So deebiin isaa diidaa jechuudha. Populationii baay'ee keessaa data argachuudhaaf kan taasisnudha surveyidha jechuudha. So afraffaan in classical conditioning the procedure for extinction of a response is to present the unconditioned stimulus without the conditioned stimulus. B. Present conditioned stimulus without the unconditioned stimulus. C. Withhold all reinforcement after a response. D. Punish all responses. So inni kun immoo classical conditioning keessatti extinction yeroo kam taasifama? Yeroo jalqaba conditioned stimulus kan jennu bilbilli kan baratame sun fakkeenya dursa fudhanne keessatti jechuudha. Yeroo bilbilame nyaata dhiyeessaa fi turre bilbilee sareedhaaf. Garuu immoo bilbiluma qofaa bilbilaa saalibeet godha response ni kenna. Sana booda nyaanni dhufu calleesnee bilbiluma qofa gaafa bilbille saree sun gororuu adda kutee inni ture. So inni sun maal jedhama? Extinction ture. Kanaafiyyuu present conditioned stimulus bilbila sana jechuudha. Without the unconditioned stimulus. Conditioned stimulus kan baratame kun callisneetuma walitti fufiinsaan continuously kan barame sana bilbila sana walitti fufiinsaan nyaata malee gaafa bilbile adda cita jechuudha. Shanaffaan a researcher wants to see whether a protein enriched diet will enhance the maze running performance of rats. One group of rats is fed the high protein diet for the duration of the study. The other group continues to receive simple food
In this way explain the diet fed is dash variable. Inni kun immoo yaadni isaa akkamii maize kan jennu kun daandiiwwan wal xaxaa wayitu jijjiira. Sana booda giruupiiwwan lamatti qoodnee hantuuta. Giruupiiwwan tokko nyaata baay'ee pirootinii qabu goonaaf daandii isaanii keessa, isaan tokko immoo nyaata simpliiwuma ta'e wayii goona. So as keessatti protein rich dieting kun maal eenyu jechaara maal determine gochaara running performance of rats. Antoonni sun daftee nyaata san bira geessi wanna jedhu sana jechuudha. So control group A control group, B dependent variable, C independent variable, D moderator variable. Deebisa C independent variable ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu protein rich dieting kun eenyu determine gochaa jechuudha. Running performance of rat. So independent variable ta'a. Jaffan, the school of thought. The school of thought in psychology that grew out from the works of Abraham Maslow and Carl Rogers is A. Behaviorism, B. Structuralism, C. Humanistic psychology, D. Psychoanalysis. So deebisa salphaadha C dha jechuudha. Akkamitti isaan kun taawwatiiwwan Abrahaam Maslow irraa kan dhufanidha. Humanistikiin maal jedhuun namni uumamaan potenshiyaala mataasaa qaba. So isaaniyyuu namoonni potenshiyaala sana akka baasanii itti fayyadamuuf kan deeggaraa turasanii Maslownis maal jedha namni tokko wanna barbaadu Maslow hierarkii wanna jedhamu jira fuulduratti ilaalla. Isaas san hundarra gaafa darbee hierarkii san gaafa darbee dhumarra ga'e self actualization irra ga'a jechuudha. Achirraa kan dhufan isaan kuni so siita jechuudha. Torbaffaan a preschool teacher always washes her hands right before serving a snack to the children. Over time, the children begin to salivate every time they see the teacher washing their hands. According to classical conditioning theory, the teacher's hand washing represents extinction, B. unconditioned response, C. conditioned response, D. conditioned stimulus. Inni kuni yaadni isaa akkamii barsiistuun keejii barsiistuu akka inni fudhannu barattoota kutaa tokkoon eegallee gadi warra jiranii isaan barsiistuu barattoota saniif yeroo maksasa jennee yaamna. Maksasuma inni snaakii kana yeroo dhiyeessituuf maal gooti harka ishee dhiqatti yeroo hundaa dursa. Sana booda barattoonni gaafa isheen harka dhiqattu mara saalifeet gochuu eegalan jechuudha. Sana booda yeroo booda waan barataniif barattoonni yeroo isheen harka dhiqattu salivate gochuu jalqaban. According to classical conditioning, the teacher's hand washing represent barsiistuun kun harka dhiqachuun ishee maal bakka bu'aa gaafa inni ilaallu conditioned stimulus jechuudha. Bilbila sareedhaaf bilbilamaa ture isa wajjin wal fakkaata jechuudha. Conditioned stimulus. Achiis conditioned stimulus beelii ture jechuudha. Simply saddeettaffaan from the definition of psychology, the term scientific refers to A. the use of common sense in studying behavior and the mental process. Psychology common sense you freedom. B. the use of empirical data in studying behavior and the mental process. C is the study of internal and internal covert activities of an individual. D is the study of overt actions and the reaction of an individual. So saddeettaffaa deebii maal ta'a? B ta'a jechuudha. The use of empirical data in studying behavior and the mental process. Saglaffaan Kabade was a lecturer at Haramaya University. He missed the class of freshman students for 1 week without any permission. For this reason, his salary is reduced by 30% for 1 month. According to operant conditioning, this example indicates A. positive reinforcement, B. negative reinforcement, C. negative punishment, D. positive punishment. Inni kun lecturerri Kabbadeedha Haramaya Universitytti lecturera. Innis torbee tokko hayyama osoo hin eeyyamsiifatiin torbee tokkoof kilaasii hafee jechuudha. Sana booda mindaa isaa irraa parsantii 30 ji'a tokkoof mindaa isaa ji'a tokko irraa parsantii 30 ni icciite yeroo kana. Inni kun maal innedha? So
mindaa salary isaa kun wanna barbaachisu kana gaafa irraa hir'isnu maa inni si negative punishment ta'a jechuudha deebisa. So negative punishment wanna barbaachisu immoo gaafa wanna barbaachisutti daballe positive reinforcement wanna barbaachisne gaafa irraa kaasne negative reinforcement wanna barbaachisu gaafa irraa fuune immoo negative punishment akkasumallee wanna barbaachisne gaafa itti daballe positive punishment isaan kana arfaanu bifa kanaan adda baafachuun ni danda'ama. Deebisii ta'a. Kurnaffaa giving a student extra homework after they misbehave in class is an example of A positive reinforcement, B negative punishment, C positive punishment, D negative reinforcement. Inni kun immoo barataan tokko kilaasii ergaa fe'een booda hojii manee dabalataa kennuufi irratti jechuudha. Inni kun maal inni? So A positive reinforcement, B negative punishment, C positive punishment, D negative reinforcement. So deebisa positive punishment jechuudha. Punishment dha wannan barbaachisne itti daballe waan ta'eef positive dha. Kudha tokkoffaan Usmail's parent believes on his uniqueness and strengths as an individual, feel much more confident about him as if he is really growing and reaching his full potential. The therapist being described most likely follows a dash perspective. Nichi kun deebii salphaadha. A cognitive, B socio-cultural perspective, C biological perspective, D humanistic perspective. So deebisa D ta'a jechuudha. Humanistic perspective dha. Maalinni uniqueness and strengths as an individual isarratti amanaa turan jechuudha gurbaa kana. Coca-Cola company gave a surprise gift bonus for the workers' performance of the year. Which one of the schedules of reinforcement indicated above? Inni kun kudha lammaffaan A variable interval, B fixed ratio, C fixed interval, D variable ratio. Coca-Cola company kuni akka carraa maal kenneefi workeroota performance of the year perform godhan akka hoggaasanitti baay'ee perform godhaniif kennaa wayii kennee jechuudha. Surprise gift bonus kenneef. So schedule kamiin inni kun deebisa A ta'a jechuudha. Variable interval sababni isaas time gap dha. Garuu immoo yeroon itti kennamu sun kan hin beekamne jechuudha. Akkuma carraa kenneef waan ta'eef variable interval ta'a jechuudha deebisa. Kudha sadaffaa acquiring a fear of light because you saw someone else getting shocked when the light came on is an example of social learning, classical learning, instrumental learning, dirra kan jiru maal jedha involuntary learning. So deebii kanaaf kan ta'u namni tokko nama biraa laalleeti waan ta'eef nus kan sodaachuu eegallee deebisa A social learning dha jechuudha. Social learning. Afraffaan Getahun got sick after he eats shiro but in cafeteria. Now he feels sick when he looks at shiro and all bean product. This illustrates A spontaneous recovery, B stimulus generalization, C modeling, D intermittent reinforcement. Also namni Getahuun jedhamu kun shiroo nyaatee dhukkubsatee sana booda wantoota shiroo yeroo arguu fi wantoonni shiroo irraa hojjetamu kan akka biqilaa fa'aa yeroo argu mara ni dhukkubsata jechuudha. So bu'aawwan biqilaa fa'aa. So inni kun maal inni B stimulus generalization jechuudha. Generalize godhe yeroo shiroo argu mara ni dhukkuban jechuudha. So stimulus generalization dha. Shanaffaa fi choosii keessaa inni dhumaa Muhammad had many pieces of furniture to fit into his new bedroom. He had tried a number of ways to fit all of the furniture into the room but was unsuccessful. He left his room in frustration. Later, Muhammad returned to his new room and quickly found a solution for fitting all of the furniture into the room. Muhammad finding a way to fit the furniture into his room is most likely an example of farniicharoota kana mana keessatti
toora qabsiisuu barbaade garuummoo moodiin dhufuu fidide jechuudha. Dizaayiniin sun dhufuu fidide sana booda adda kutee boodarra akka carraa deebi'eet solutionii argate jechuudha. So karamiin akka sirreessuu qabu. So inni kun maal ta'a? A. Latent learning, B. Observational learning, C. Classical conditioning, D. Insight learning. Inni kun salphaadha. Insight learning ta'a jechuudha. Wanta akka carraa probleemii tokko solutionii gaafa argannuudha. So kana fakkaatu inni dhuma essay partidha. Essay attempts direction right the appropriate answer for the following question. So Fallekech designed an experiment to study the effect of chewing chat on academic achievement of students. Accordingly, her study consists of two groups of students. Group 1 frequently chewing chat and group 2 did not chew chat at all. Based on the experiment, identify and list A. Independent variable, B. Dependent variable, C. Control group, D. Experimental group. Isa kana keessatti namni Fallaqech jedhamtu kun maal goote chewing chatting yookaan caatii qama'uun barnoota irratti dhiibbaa qabaachuusa baruu barbaaddeet sana booda barattoota giruuppii lamatti qoodde jechuudha. Yookaan qo'annaa ishee giruuppii lama qaba. Barattoota giruuppii lamatti qooddee isaan tokko yeroo mara irra deddeebiin caatii qama'u, isaan kan biraa immoo hin qama'anii jechuudha. Giruuppii lamaffaan immoo tasuma hin qama'anii. So isa kana keessatti independent variable kan jennuun independent variable maani chewing chat jechuudha. Chewing chat ta'a jechuudha. Jimaa qama'uu ta'a jechuudha. Dependent variable immoo academic achievement dha amma as keessatti. Effectii caatii qama'uun academic achievement irratti qabu waan kan baruu barbaade waan ta'eef. So dependent variable as keessatti academic achievement dha jechuudha. So control group immoo control group jechuun groupii experimentiin homtuu irratti hin taasifamu groupii kan biraa kan irratti taasifame isa wajjiniin wal bira qabnee madaaluudhaaf kan kaawwanne san jechuudha. So control groupin group 2 jechuudha. Group 2 maal godhu asitti group 2 group 2 here do not chew chat at all. Jimaa hin qama'anii jechuudha warri group 2. So control groupin not chewing chat jechuudha. Dependent variable immoo academic performance dha. Experimental group immoo kan research keenya irratti experiment keenya san irratti geggeessine jechuudha. Isaan kun immoo warra jimaa qama'an frequently chewing chat warra godhan kana jechuudha. So students who chew chat warri jimaa qama'an experimental group jechuudha. So gaafileen kana fakkaatu yeroo biraa immoo gaafilee biraatiin walitti deebina. So channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhachuun dagatiinadha. Akkasumallee viidiyoo kan like godhaa, share godhaa, comment irrattis immoo waan barbaadan gaafadhaa barreessadhaa. So qeeqaa fi yaada qabdan comment jala nuuf kaa'adhaa. Goodbye.